Ashamaa akkam jirtu hundumti keessanii naguma keessanii ani nagaa rabbitti haa tolu faamilii kiyya qaalii gaarii kanan baay'ee jaalladhu kanan isin beekne yaadaan kanan isin beeku isinillee kan yaada kan na beektan jechuudha. Warroonni faamilii kiyya taatanitti hundi keessanii galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedha. Warri naan taanillee maatii kiyya naaf ta'an jajjabeessaa. YouTube ko subscribe like gochuun dagatiin isiniin jedha. Badeera viidiyoo kana waraabuu isirragin live mangala malee sirraan dhufuu tureera argan dhufee maasinii qabadheen dhufee ammoo saamunaa kanan qabadheen dhufee jechuudha. Kanadha kanaan dhiqattu dura saamunaa kanaan dhiqattanii kireemii kana immoo dibattu jechuudha. Kireemii kana immoo hin dibattu kanaan hin dhiqattu saamunaadha kun erga kanaan dhiqattanii kaatanii kan immoo hin dibattu. Warri kana fayyadamtan warroonni fuulli keessan gugurii qabu xalaa asirraa isin qabu xalaan eessumarraa yookaan jiru jechuudha. Anamma fuulli koo gugurii baay'inaan qaba. Ergan kana bitee namatu dibatee kana bitadhuu dibadhuu fuula keerra sirraa balleessaa. Anayyuu xalaa waggaa 10 narraa balleessee jettee mucaan biyya kiyyaa naa kennite jechuudha. Suuraa isaa kana naa ergite. Kanaan deemee suuqii kamiyyuu hin jira. Suuqii kamiyyuu deemtaniyyuu hin jira. Saamunaan isaa birrii 6, kireemiin isaa birrii 11. Birrii xiqqishoo. Kanaatiifuu bitaatii itti fayyadamaa. Sinirraa balleessa. Keessumaa immoo warroonni xalaan as keessanirra baay'inaan heddummatee jiru. Xalaagaa hin beektu. As namarratti baay'inaan hin jira. Darbii warri fuulli isaanii adii diimina of keessatti qaban xiqqoo shi warra bu'e hin addeeffata. Yani hin beeksifata. Warri akkasiillee kanatti fayyadamaa siniin jedha tole. Akkasiin dubbisamu fedha. Kanatti fayyadama. Kun kireema isaati. Immoo saamunaa isaatti qadheen ka'eera kireema isaa dibachuu fananii. Warroonni fuulli keessan gugurii godhatee sinooksisee isaa ta'u ofii isaa ta'u sinirraa badee gunaaddisni sinirratti hafe immoo itti fayyadama. Baay'ee lewwixii argatu. Dhugaa rabbii. Na mucaan goddanyaa koo mucaa biyya kiyyaati. Na ishee beeka. Fuulli ishee baay'ee xalaadha. Amma garuu kana dibattee isheerraa badee jira. Kanaatiifuu sinillee dibadhaa siniin jedha. Amman kana dibachuu kananii keessa isaa kana fakkaata. Innaa dibattan keessa isaa kana fakkaata. Xiqqishoodha. Kana fakkaata. Gurraacha waan hin qabuuf iddoon missiin baay'isee dibadha. Tolchitanii immoo wal nyaachifattu. Shabar gootanii dhiisina. Guyyaas dibachuu dandeessu. Guyyaas dibattanii hojii keessan hojjetachuu dandeessu. Keessumaa warri nyaata dalagdan. Anamma nyaatan dalagaa baay'inaa fuula koo kan balleessu nyaatadha. Ni gala. Nyaatan dalagaa waan ta'eef.
Gartanii biyya namaa keessatti gubachuun keenya hin oolle akkanatti of yaallata malee baashii. Iddoon kun iddoo gurraachi jirudha baay'inaan. Kanaafuu bitaa dibadhaa. Dhugaa rabbii ofitti iddoo guguriin baay'inaan jirutti baay'isaa dibadhaa. Xiqqoo masheessi singaa waan ta'eef. Keessumaa warri xalaa qabdan xalaa warri aarri nyaataa fuula keessan balleesseeru itti fayyadamaa. Okay guys, family YouTube ko subscribe naa godhaa. Na jajjabeessaa. Naan soba jedheen illee soba wallaalee yaa jamaa. Naan kolfa naan soban naan jiru kolfi na qabata. Akka kootaatan jirtu. Beela. Iddoo addaatu baay'inaan kun gugurraacha jira. Gamoo teessinitti. Birrii ishee xiqqoodha yoo fixxanii daftanii bitachuu dandeessu. Gosa kaan 130 miti. Dargagni 130 bitamu suni bakkee taa'uu hin danda'u firiijii keessa yoo ta'e miti. Bakkee keessa. Ni galee. Kunoo. Family YouTube ko subscribe naa godhaa. Ma'aa isin immoo gaa subscribe naa gootan ma'aa gaa ammayyuu miti isin karaa gaa. Wallahi isin hin azamsiisu. Family isin hin azamsiisu. Mira.